Akkam jirtan nagaa miti? Haadha keenya jaalattaa miti? Hagam jaalatta? Haadha kee tolan oolta fi namoonni hedduun haadha isaanii irraa dhalatanii guddatan cinqan dararan akka jiru beektaa garuu haadha kee ka hiyyummaa keessatti si guddifte san duraayyuu baatii 9 garaatti si baattee waggaa 2 duudaatti si baattee qoraan sitti gurgurtee namaa gadi taatee si guddiftee sadarkaa ammarra jirtu kanaan si geette hangam takka quba qabda? Warri biyya alaa jirtan haadha teessan hangam quba qabdan? Hangam gargaartan? Warri biyya keessa jirtanoo warri haadha keessan bira jirtanoo haadha keessan tola itti oolaa jirtan moo dararuu jirtan? Haadha keessaniif bakka kennaa. Dhugaa namooti hedduun haadha isaanii tabaatii 9 garaatti isaan baattee waggaa 2 duudatti isaan baattee isaan guddiftee jedhan yeroo cinqan yeroo dararan agarra. Asoosamni keenya guyyaa har'aa mucaa haadha isaa hiyyeettii irraa dhalatee haati isaa hiyyeettiin tunii mana namaa biddeen osoo eelee dhaabduu isa guddifte. Mucaan kiyya guyyaa tokko galmooyii naaf gaa jetteetiniin osoo eegdu garuu mucaan isii akka hin taane ta'eetiniin kaafe. Dhumarratti garuu gammachuudha moo gaddaa waan san isinitti himu dhuma asoosama kanaa irratti nagartan daqiiqaa 10 hin caalu asoosama kana yoo dhageeffattan taate waa'ee maalummaa haadha ofii cinquun gatii akkamii akka nama kaffalchiisu haati maal akka taate salphaatti hubachuu dandeettanii. Kanaaf asoosama keenya kana keessatti waan kana isiniif dhiyeessineeti jirra. Asoosama keenya kana hanga dhumaa akka daawwattanii fi haadha keessaniif gatii akka kennitan isin affeera. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya kabajamoo amma kallattiimaan gara asoosamaatti isin dabarsaa. Garas darbuun duratti warra YouTube channel kana subscribe godhin subscribe godhachuu hin dagatinaan dhaamsa kenna. Egaa asoosama wajjin turtii gaarii. Mucaakoo baay'een si jaaladha, baay'ee si abdadha. Sababaan ani lafa kanarra jiraadhuuf si qofa. Ati anaaf waan hunduma kooti. Ija tokkitti an ittiin arguu fi abdadhuudha. Siif jedheet waan ta'eef namaaf guggufuu mana namaa keessa eelee namaa dhaabee jiraachuun takka na dadhabsiisee hin beeku. Amman du'utti immoo si hin dadhabu. Harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM qophii barnootaa fi bashannanaa daawwattoota keenya akkam jirtu? Kun qophii AGM qophii bashannanaa fi barnootaa kan karaa YouTube channel Finfinnee 24 isiniif darbudha. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo akkuma baratamee YouTube channel AGM qophii barnootaa fi bashannanaa jedhu irratti asoosamoota hedduu isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. YouTube channel suni yeroof xiqqoo rakkoo waan godhateef hanga rakkoo teeknikaa san furannu Finfinnee 24 ka'edhu kanarratti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Har'as asoosama gabaabaa onnee nama tuqu kan akka malee barumsa guddaa qabu kan namuu dhageeffatu qabuu fi namuu waliif dabarsuu qabu namuu sheer gochuu qabu qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Dhugaa isiniin jedha hanga dhumaatti yoo nu duuka turtan asoosama kanarraa barumsa guddaa akka argattan abdii guutuu qaba. Amma kallattiimaan gara asoosamaatti isin ceesaa qophicha qopheessuudhaan hanga dhumaatti kan isin waliin turu Antolchaa Huseenii. Asoosama gabaabaa seenaa garaa nama boochisu. Ati nama barbaachisaadha. Waggaa 2 dura harmeen baay'ee jaaladhuu fi kabaju tokko wajjiinan wal bare. Hojii humnaa hojjetu waan ta'eef ganamaan ba'anii galgala manatti galu. Yeroo karaa irratti na argan hundumaa gorsa galaa jireenyaa naaf taatu fi taphaa kolfaan guute warri isheen mana isaanii keessa hojjetuuf illee barbaadanii hin arganne na simatti. Anis ishee arguu waan araada natti ta'eef galgala hundumaa karaa isaan irra galanirra dhaabbadheen eega. Ba'aa isaan baatan harkaa fuudheen amma mana geenyutti waliin deemnee isaan irraa gara bakka jireenyaa kootti gora. Guyyaa tokko dhala koo ansin beeku hojii keessin beeku garuu yooma akka koo hojjetaa humnaa isaatiin namaaf hojjetee jiraatullee taate hojii isaa sana garaa kee guutuun hojjedhuuf qabeenyi guddaan gabaatti argitee hin bitannee fi dhabnaan deebitee hin arganne amanamummaadha. Namnis waaqnis immoo kana sirraa barbaada. Kanaaf yaa dhala koo amanamaa ta'i. Rakkina kamillee yoo tattaafatte keessaa ni baata. Garuu suusii garagaraa namni ofuma isaatii ittiin of rakkisuuf rakkinaan ittiin irraanfadha jedhee ittiin ofii isaa irraanfatee maraatuu ta'u irraa of eegi jiraadhu naan jette imimmaan dhangalaaste.
Sammuun koo jechi ulfaataan kun afaan harmee kana keessaa ba'uu amanuu dadhabe. Boo'ichi ishees bitaa natti galee cal'iseetuma ilaale. Imimmaan ishee akka yaa galaanaa dhangala'e. Ba'aan baadhee jiru lafa kaa'een imimmaan ishee irraa haxaa'uu eegale. Maal taatee boosse harmee koo jedheenii gaafadhe. Isheenis otuma boossuu kolfite. Hin boonyeem lakki hin boonye gammachuudha malee bor sanbata guddaa waan ta'eef hojii hin deemuti ganamaan mana koottu wannan sitti himuun qaba. Utuun si qabu naman wajjin dubbadhuu fi yoon gorsees na dhaga'u ergan argadhe hin boo'u leenca koo nan kolfa malee naan jetteetu dhungattee nagaanaatti dhaamtee ariitiin na biraa gara mana isiitti deemte. Amma isheen fagaatutti dhaabbadheen ilaale. Isheen garuu boo'aa waan turteef ofirra garagaltee gara koo hin ilaalle. Anis halkan guutuu hin rafne. Osuma taa'uun bule ganamaan ka'ee mana harmee kanaa deeme. Manas ko'oma ishee jirti. Utuu isheen waanatti himuuf na waamtee natti himuu hin eegalin harmee ati ijoollee hin qabdu moo of biraa maaliif kophaa kee jiraatta jedheenii gaafadhe. Isheenis buna danfistee fidde naaf buustetu haasaa ishee akkas jechuun eegalte. Dhala koo an ijoollee qaba. Tokkichan qixxee dhibbaatti abdadhuu fi baay'ee jaaladhu. Kanan isaaf jecha caphee eelee namaaf hojjedhu. Kanan yeroo hundumaa ofii beela'ee beelarraa isa eeguu qaba. Lafa kanarraa sababbiin jiraadhu kan biraa tokkoyyuu hin jiru. Mucaan koo garuu sababbiin du'a jibbee jiraadhuuf isa tokkicha. Namni jireenya koof barbaachisaan ani abdadhuu fi jireenya koo jijjiira jedhee eeggadhu tokkichi mucaa kootii kana ture. Inni garuu jettee imimmaan dhangalaasaa hudhamtee haasaa ishee addaan kutte. Anis ka'ee miila ishee jala taa'een bakkan ka'ee jajjabeessuu dhabee yaadaan rakkadhe. Ni du'e taanaan gaaffii kana gaafachuu kootiin madaan ishee bal'ise jedheen ofitti gaabbee keessa kootti dubbadhe. Harmee dhiifama ganamaan garaa gadda qabu tuttuqeen imimmaan kee dhangalaasee miti jedheen osoo hin beekin duuka bu'e. Isheenis ija koo keessa ilaaltee kolfaa imimmaan jalaa mul'atuun hin sodaatin innoo hin duune naan jette. Maal ta'eree jedhee afaanitti kutee isii gaafadhe. Mucaa koo tokkichi an kana hundumaa ta'eef wannan ta'uu isaa hin barbaanne na jalaa ta'e naan jette. Nama hundumaa biraa amanamummaa dhabee akka sareetti ari'amee reebama. Hattuu naannoon ani itti galu sababbii isaatiif na ari'u. Suusii jedhamee kan waamamu warra maqaa isaa hin beekne illee isarraa dhageessa. Galgala hundumaa machaa'ee dhufee bakkan dadhabee ciisutti arrabsoo ilmoon haadhaan hin jenne na arrabsa. Karaa isaa abdiin qabu dukkanaa'eera. Dhala koo jedhee waamus jira jedhee lakkaa'us dhiisuuf dirqameera. Ta'us garaan haadhaa kana jechuu hin danda'u. Jaarsummaa itti baase. Akka manatti galuuf poolisii reebsise. Hidhaa keessas tursiifamees sirrachuu dide. Garaa kutachuufiif yaa garaa haadhaam yaa garaa dhalaam abdachuuf yaa gocha isaa isa na boosisu. Anamma sihii isan taa'ee wajjiin rakkoo koo dubbadhuufi wannan itti himu dhageeffatu kana malee ilma biraa qaba jedhee hin yaadu naan jette. Anis lakki harmee qabda malee inni jijjiiramee mucaa gaarii ta'uu ni danda'a jedheen itti hime. Isheenis hin baacin an isaaf garaa koo kutachuun dadhabeef malee inni nama sirratu miti. Kanama keessaa immoo eebbisuuf malee abaaruuf sabbata koo hiikkadhee hin beeku. Bara hundumaa gaariin anaaf hin ta'in isaaf haa ta'u malee jechaa daba hin dubbadhu jette. Anis gaaffiidhumaa akka inni siif nama barbaachisaa ta'e sababii isaaf qofa akka lafarra jiraattu baay'ee akka isa abdattuu fi baay'ee akka jaalattu hojii hojjettuu fi si cabse kana hundaa sababii isaatiif qofa akka hojjettu itti himtee beektaa jedhee gaafadhe. Isheenis deebii lakki itti himeen beeku jedhu naaf deebiste. Anis guyyaa sana biraa galee borumtaa sanii kobbee yookaan qalama fi waraqaa adii isheen irratti barreessitu qabadhee deemeen barreessuu ni dandeessaa jedhee gaafadhe. Isheenis saabaa yookaan fidala amaariffaatiin barreessuu akka dandeessu naaf himte. Anis
jechuma kaleessa jette natti himte sana barreessiti galgala dhugee dhufee otoo inni rafuu bakka ciisicha isaa mataa isaa dura kaa'i adeemi jedheeni itti hime. Isheenis anuma bira teessee xalayaa akkas jettu kana barreessiteef. Mucaa koo baay'een si jaaladha, baay'een si abdadha. Sababii biraan ani lafa kanarra jiraadhuuf si qofa. Ati anaaf waan hunduma kooti. Ija koo takkitti an ittiin arguu fi abdadhu siif jedheet waan ta'eef namaaf guggufuun na dadhabsiisee hin beeku. Amman du'utti immoo sin hin dadhabu kan jettu qofa. Isheenis anis wal faana boonye. Dhugaa dubbachuuf an bifa mucaa ishee argee hin beeku. Sababni isaa naannoo sana jiraachuu eegaluun keenya dhiyoo ture. Dhuma irrattis ganama ciree ni keessa fi jedheen gaafadhe. Deebiin ishees eeyyeen kan jedhu ture. Yoo dhuma xalayaa kanaa irratti jecha kana dabaliif barreessiif an hojiidhaaf ariitiin deemuu wannan qabuuf deemeera. Kanaaf yommuu kaatu ciree kee nyaadhu, nagaa kee naaf taatee si arguu wannan barbaaduuf daftee gara manaa dhuftes yeroo xinnoo ishee qofa taa'ee ija keessaa ilaalaa si wajjin taphachuu wannan barbaaduuf galgala yoo dandeesse dafii naaf koottu baay'ee kan si jaalattu harmee kee kan jettu qofa itti dabali jedheen. Isheenis akkasuma goote. Anis galgala waa bibbitee harkatti qabadhee waan ta'u arguuf dursee gara mana harmeetti ka'e. Utuun mana ishee bira hin ga'in dargaggeessa waraqaa adii dhungachaa imimmaan isaatti jiisee tortorsee kophaa isaa haasa'u daandii irratti arge. Hixadhee yommuun ilaalu barreeffama harmeeti. Qabee lafa kaaseen akkan harmeen isaa beeku itti hime. Bakkuma sana dhaabbannees harmee eeguu eegalle. Isheen hin dhuftu. Ni eegna. Harmeen ammas hin dhufne. Bilbiluufis bilbila hin qabdu. Muka qabataa dhabne. Amma eegaa aduun dhiite halkan keessaa sa'a tokkoof walakkaa ta'e. Manatti gallee eeguu jalqabne. Garuu harmeen ammallee hin dhufne. Innis sagalee gaddaan iyyuu eegale. Ammas garaan nu didee barbaacha manaa baane eeguu jalqabne. Mucaanis harmee koo nagaa kee akka taatu qofaan barbaada. Yoo duutillee akkan jijjiiramee osoo hin dhaga'in ijaan na argitees akka na jaalattuu fi na abdattu otoo natti hin himin na jalaa hin du'in jedhee booya. Kanaan booda akkatti na jaalattuu fi ammaayyuu na abdattu ergan beekee siif jijjiirameera. Adaraa bakka jirtu naaf koottu jedhee iyye. Dubbachuus dadhabe. Ofirra gadi taa'e. Anis fiilmii yookaan asoosama natti fakkaateen jijjiiramuu mucaa fi achiin hafu harmeen sammuu koo maraachuu ga'e. Naasunis na miidheen safara malee imimmaan koo dhangalaase. Daqiiqaa muraasa booda garagalee gaafan ilaalu dukkana keessaa nu dugduuba imimmaan jaalalaa dhangalaasaa sagalee amma ijoollee lamaan qaba isaan dhaga'uu barbaadus mucaa koo irraa dhaga'eera. An tureera ergan dhufe garuu jecha kanaan eegaa ture. Kanaaf ka'a ni galla nuun jette. Nutis fiignee wal faana itti maramne. Innis gadi jedhee faana miilla ishee dhungate. Nu hunduu ni boonya ni kolfina. Dhugaadha an amanuun dadhabe. Harmeenis mucaan ishee inni isheen jiraatti garaa kutachuuf turtes jechuma jaalalaa toora lamaan jijjiiramanii arge. Guddaan gammade. Har'as an guyyaa manaa ba'u hundumaa namoota abdii kutan irratti hojii kanan hojjedha. Boriif immoo pirojektii guddaadha. Isinuu bakka baay'eetti arguuf jirtu. Dhugaa dubbachuuf har'a jireenya harmeef ilmi ishee jiraatan isinitti himuu yeroo fudhata. Maatii gammachuuf jaalalaa sooratanidha. Isaanis pirojektii kana warran wajjin hojiitti hiikuuf jiru keessaa isaan hangafa. Yeroo ammaa kana namaaf hojjechuunis hafee harmeen hojii addaa uummattee gammachuun jiraachaa jirti. Xumuramee jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamu asoosama kanarraa barumsa guddaa akka argattan shakkii tokkollee hin qabu. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya asoosamni keenya guyyaa irraa kanumaan goolama. Barumsa guddaa akka irraa argattan abdii guutuu qaba. Barumsa guddaa irraa argattan waliif sheer gochuu hin dagatina. Yaada keessanis koomentii jalatti katabaa. Yoo xumurtan laayik gochuudhaan biraa deema. Sheerii immoo gochuu hin dagatina. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamu tamsaasni keenya bifa kanaan yeroo hundaa akka isin bira ga'uuf YouTube channel keenya subscribe godhadhaa jechaa
xalayaawwan akka kanaa mudannoowwan akka kanaa tarii yoo kan isin mudatu taate akkasuma hiriyoota keessanii yoo kan mudatu taate akka namoota biraatiif barnoota ta'anitti karaa lakkoofsa telegiraama kennaa duwwaa 20 nu erguu hin dagatina. Egaan daawwatootaa fi hordoftoota kennaa qophiin kenna guyyaadhaa akkanumaan gulamaa qophii biraatiin yeroo biraan ga'uutti deemnutti nagaan nuuf tura.